Hello, akkam jirtu bakka nagaan gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jecha har'a SolidWorks jalqabnaa online trainingii keenya SolidWorks irraa jalqabnaa akkuma kana dura AutoCAD jalqabaa kaasnee Basic irraa kaasnee hanga Advanced'tti leenjisaa turre amma immoo SolidWorks fayyadamnee akkamittiin dizaayinoota garaagaraa hojjechuu akka dandeenyu sirriitti diskees goonaa har'a inni jalqabaa SolidWorks user interface irratti diskees goona. SolidWorks user interface jalqabaa kaasne akkamittiin open goona, akkamittiin drawing window meeqa qabu yookiin foddaa meeqa qabu kan jedhu kana sirriitti ilaallachuudha. Jalqabaa AutoCAD keenya start gochuu fi akkuma AutoCAD fayyadamaa turre desktop keenya irra waan install goon desktop keenya irratti launch inni irra taanaan desktop keenya irra AutoCAD SolidWorks kan jedhu open goona akkuma kana dura yookiin double click gochuudhaan yookiin immoo right click kennee open jechuudhaan bananna jechuudha. Then erga banannee booda yookiin immoo yoo desktop irra jiru ta'e start irra dhufnee SolidWorks kan jedhu open goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf har'aaf kan nuti filanne SolidWorks 2013 2013 kan jedhu kuni SolidWorks warra kaan keessaati gara olaanuttis gara gadiittis namoota akka barriitti yookiin immoo akka windootti itti fayyadamu akka seensaatti itti fayyadamu akka barriitti itti fayyadamu waan danda'amuuf AutoCAD SolidWorks 2013 or 2013 kan jennu kuni basically warra isaa oliitiifis warra isaa gadiitiifis informationii gaarii waan qabuu fi giddu galeessa waan qabuu fi 2013 filannee SolidWorks 2013 so itti fufuudhaan erga bannee window akkasii yookiin fuula akkasii nu fida SolidWorks mallattoo SolidWorks fi SolidWorks 2013 2013 kan jedhu kana nu fida asirratti erga fuula kana bananne garam deemnaa bakkattii kana dhufnaa asirratti yoo ilaaltan ishee kanarratti click goona kanarratti waa click goonu asirratti paartii fi assembly drawingii warra jedhaman argannaa jechuudha. Maskootota akkasii argannaa fakkeenyaaf kan itti waa click irratti goonu part assembly and drawing kan jettu kana part assembly and drawing kan jettu kana nuu fida as keessatti jalqaba wanti nuti hojjennu paartiidha kan nuti banannu ittaansanii paartii irratti warra hojjenne paartota drawingii qaamota paartii drawingii bakka tokkotti seef goone kanaan immoo assembly goona paartii fi assembly bakka garaagaraatti hojjenna asitti immoo drawing isaa view isaa hojjenna sadeeffaa irratti tokko lama sadi kana sadan warra kana akka SolidWorks windowtti itti fayyadan window 1 window 2 window 3 window 1 inni kun waa'ee paartiidha paartii tokkoffaa paartii lammaffaa paartii sadeeffaa inni hojjennee save goone umarratti kana banneetu assembly goona kun SolidWorks keessatti kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Kanaafiyyuu har'aaf kan nuti ilaallu paartiidha. Paartii irra user interface akkamittiin fayyadamaa kan jedhu paartii kanarratti click waa goonu then fuula nuti paartii drawing irratti hojjennu nuu fida jechuudha. Then xiqqoo busy ta'ee jira. Kanaaf paartii kanarratti kan nuti hojjennu paartii drawing bakka paartii 1 paartii 2 qoqqoonneetu. Asirratti yoo paartii bannu fuula kanatti nu dhufa. Fuula kana fakkeenyaaf asirratti yoo ilaaltan isheen kun sectional view iddootti hojjetamudha. Sectional view nu agarsiisa. Asirratti immoo view orientation akka itti view orientation isaa tooppii moo bootomii moo normal isometric moo maal akka fayyadamna kan jedhu nu agarsiisa. Then asuma yoo dhufne maal fakkaata objectiin nuti hojjenne kan jedhu nu agarsiisa. Kanaaf jalqaba yeroo hundaa paartii hojjechuudhaaf drawingii keenya
assembly drawing tun hojjetiin dura party drawing hojjenna. Kanaaf party hojjechuudhaaf maal goona? Fuula kamirratti hojjenna? Asirratti wanti walitti hojjennu fuulota garaagaraa or plane garaagaraa irratti hojjenna. Assembly irratti akka nu rakkisne plane irratti hojjennee garamitti extrude goona kan jedhu sirriitti beekuu danda'uu qabna. Kanaaf front top plane right plane kan jedhu kan sirriitti beekuu qabna. Kanaaf wanta hojjennu hunda plane tokko irratti hojjenna waan ta'eef plane assembly kan akka inni ta'uu danda'utti hojjenna waan ta'eef pleenota sadan sirriitti beekuun barbaachisaadha. Pleenota sadan hin dagatinaa. Be informed. Kana pleenota kan sadan dagachuun barbaachisaa miti. Pleenota kan sadanii fi original kan jettu kana eessatti akka itti fayyadamnu sitti hima. Garuu warra kana dagachuun barbaachisaa miti. Kanaaf amma fakkeenyaaf front irratti hojjedhaan jedha front plane irratti hojjedhee normaaliin godhaa. Then front irratti amma objectii hojjedhaa. Asirratti warra kanas beekuun dirqamadha. Sketcher kan jennu kuni jalqaba drawing kan itti hojjennu sketcheridha. Sketch kan jedhu kan hojjenna. Sketch kan jennu kun AutoCAD irratti warra nuti beeknu rectangularii, line, circle warra kana qaba. Fakkeenyaaf rectanglein hojjedha on jedhe partii tokko rectangleedha. Rectangle akkamii? Then asirratti rectangle kana keessaan filadhaa corner fakkeenyaaf asirratti rectangle akkasii hojjedhee maa irratti hojjechaa jira? Front irratti hojjechaa jira. Then hojjedhee kana booda asitti akkasiin godhee dimension itti kennaa jechuudha. Dimension kennuuf yeroo hundaa SolidWorks irratti drawing keenya ergaa shape isaa keenya booda dimension smart dimension kan jettu kan filannaa. Then smart dimension kana akkas godhin jedha. Kanan jedhu inchiidhaan yoo ta'e inchii 3 yoo jedhe inchii 3 jedha. Kanas maybe squareidha yoo ta'e inchii 3 jedha. 3 enter jedha dimensionii keewwadheera. Amma ergan dimensionii keewwadhe maaliin godhaa? Gara feature'itti deema. Asii kun drawing kan nuti ittiin kaasnudha. Feature'iin immoo extrude revolve wanti goonu extrude cut shapeota garaagaraa fiileet wanti ittiin goonudha. Kanaafiyyuu extrude jedha. Extrude waan jedhu salphaamatti garamittidha? Gara frontiitti extrude godhaa jechuudha. Frontiidha waan ta'eef garamitti extrude godhaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma extrude haa godhu. Kana fakkeenyaaf inchii 3 yoo jedhe or inchii 1.5 inch then enter waan jedhe akkasitti extrude godhaa. Ishee kana dhuftaniitu okay waayittan then objectiin barbaannu kun fide jechuudha. Kanaaf asirratti fakkeenyaaf objectii kana irratti hoolii wayin centerii asirratti hojjechuu barbaade yoo ta'e fakkeenyaaf eessatti bakka kana irratti hoolii tokko hojjedha. Through hoolii kan ta'e drill kan godhe tokko hojjedha waan jedhe ishee kana feesii kana irratti maal gochuun qabaa? Then maal gochuun qabaa? Kana filadhaa. Kana filadheen normaalidha. Then amma circle kan filadhu sketch circle then center argachuuf yeroo baay'ee akkas goone asiin dhufnaa. Then asiinis center karaa lamaanuu erga arganne booda asirratti center kana irratti hooliin hojjedhaa. Then hole kana booda smart dimension akkuma smart dimension keenya radius ishee meeqa ta'u inchii tokko ta'u jedha. No inchii tokko enter yoo jedhe amma inchii tokko ta'eera. Kana booda accept then maalan godha feature kan jettuun baradhaa extrude cut kan jettuun filadhaa. Kana booda as dhufne blend sayidhu kanarra dhufne blend through all yookiin ammam deemu to next or to vertical or to up surface kan jedhu kana filachuu dandeenya. Garuu dimension kennachuuf kanaaf through all inne okay on bakka. Kanaaf normal saafnee arguu fi as dhufneetu ishee kanatti click goona then akkas ta'e jechuudha. Then kana booda ilaaluu dandeenya akka ittiin maal akka inni fakkaatu ilaaluu dandeenya. Then kana booda almost gara normaalitti deebisnee fakkeenyaaf
maal gochuu dandeenya filet then filet gochuu fi kanarratti fileetiin godha kana fileetiin godha then waan jedha okay inchi 0.1 dhaan filet godheera kana immoo chamfering godha waan jedhe then asuma dhufne filet or chamfer ishee kana immoo chamferii waliin jedha then dimension kenna okay wittan actually asirratti fileetiidha waan jalqabne fileetii magoona filet then okay filet ta'eera jechuudha filet gooneera chamfers gochuu dandeenya filet gochuu dandeenya then kanaafi amma gaa paartii kamiyyuu asirratti sheeppii hojjenneetu maal gochuu dandeenya almost wanti nuti dagachuu hin qabne warra kana sketcherii fayyadamu sketcheriidhaan sheeppii barbaadne hojjechuu dimensionii kennu smart dimensioning kennu three barbaadne object or circle ellipse asirratti wantoota sheepota AutoCAD hunda irratti hojjetu pooligoonii half circle maal hojjechuu dandeenya then amma paartii kan irratti hojjechaa jirru paartii akkamittiin akka hojjennu kan irratti mari'achaa jirru jechuudha then amma paartii kana fakkaatu hojjennee asirratti sheeppii barbaannu hojjechuu fi click gochuu qofaadha asirratti akka sakaayuu rakkisu click then ishee kana filannee normal enna kana irratti fakkeenyaaf rectangle tokkoon hojjedha wayde rectangle kana kan barbaannu filachuu dandeenya corner rectangle center rectangle yoo filadhe then center irratti click kan godha rectangle amma kana then kanaafu okay dimension itti kennachuu danda'ama dimension smart dimension then kana booda dimension kana 0.5 inch then as is 0.5 inch on jede okay 0.5 inch then okay then kana booda akkuma sila gara feature itti deeman extrude cut gochuu danda'a yookiin immoo extrude cut edeen garam ammam kan jedhu kana 0.5 yoo jedhe asitti ammam to 0.5 inch then gara keessatti 0.5 kutachuudha then kana booda let's check 0.5 gara keessatti kuteera jechuudha amma slowly osoo hin taane 0.5 gara keessatti kutin jedhe 0.5 kutee jechuudha kanaafiyyuu detailii yaada keessan ibsaa subscribe gochuun dagatiina detailii akkamittiin assemble akka goonu irratti mari'anna inni gara biraa kan dagachuu hin dandeenye dimension waa kennu meetiriidhaan moo inchiidhaan kenna kan jedhu sirriitti beekuu qabna as ishee kanarra dhuftanii click waa gootan amma kan inchiirra kan ture gara millimeetiriitti akkan deebisu millimeetiriitti deebisuu dandeessu asirratti millimeetir jalqabuma waa jalqabdan unity sirreeffachuu hin dagatiina millimeetiriidha taanaan kanadha inchiidha taanaan ishee kanadha kanaaf haala kanaan diskees gochuu dandeenya jechuudha ittaansine wantoota sirra jiran kan hunda erga fayyadamuu bartanii akkamittiin save goona save akkamittiin goona kan jedhu diskees goona kanaafu maaliif booda assemblyidhaaf akka nu rakkisne bakki save goon barbaachisaadha then save or save as akkuma AutoCAD keenyaaf desktop jenne bakkan filan desktop jenne desktop irratti drawing part 1 jenne part 1 then save and booda assemble waa goonu achi fuune assemble goona jechuudha kanaafi asirratti kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf sketcherii keenya irratti circle jenne circle keessatti akka filan fakkeenyaaf asirratti kana filanne then jenne circle sketch circle keessatti centeritti sketch gochuu fi centerii barbaanne then anyway center arganneerra sketch goone then smart dimension
meetiriitti jijjiirama waan ta'eef 20 yoo jenne 20 then okay jenne extrude kan jennu kana extrude extrude katii fi extrude base tokko miti extrude base jechuun ammam extrude akka ta'udha fakkeenyaaf 20 extrude jenne okay jenneetu then ilaalla kam ta'e walaallu extrude ta'eera jechuudha asii ol kana booda kana fayyaduu dandeenya akkamittiin weld akka gochuu dandeenya akkamittiin assembly akka goonu kana shaaftii hoolii garbaa keessa gashuu akkamittiin akka dandeenyu sagantaa ta'anitti diskees goona ammaaf paartii shaakaluu dagatiina boor assembly irratti diskees goona sana booda gara advanced itti deemna nagaan turaa please subscribe share gochuun dagatiina jabaadhaa thank you